jalaa isin haa baasu. Oromooti mana kana agartan akka inni bareedu madaaniin kiyya mi'aati biyya Arabaa keessa waggaa hedduu teesse maal godhattee qabdaa na jettee na gaafatte. Anis maal abbaa isheetiin of xiqqeessa of guddisuun qaba jee Facebook irra galeen mana kana searchi godhadheen argadhee daawulood godhadhee gadi buufadhee edakinoo mana kanaan ijjeerrachaa jira amma hin xumuramne ganaa xumuradha jee waggaa 2 duranitti agarsiise jechuudha. Isa kaleessaa kana anoo harmiitii yaadamee ka'ee biyya galee dubbisuun barbaadaan jee achi utaaltii kaati wajjin gallana jette. Ani Itoophiyaa daawwatuun qaba. Beekaa wajjin galla manni kee baay'ee bareedaadha. Safarri isaa hunduu bajjiinsaa margisaa baay'ee das nama jaa. Wajjin gallaa na jette. Oromooti. Karaan sobaan darbanii deebii nama dhibaa jedhe Oromoon. Nagaan isinii haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota yeroo mul'ata nagaa keessanii nagaa gooti jechuudha. Yeroo ammaa kanatti jechuudha. Yeroo ammaa kanatti wanti rakkisaa ta'e madaamotaa fi kaddaamota gidduutti soba adii sobuudha jechuudha. Obboleettii keenya beetii baay'een keessaniin beektu jechuudha. Obboleettii konfidensii qabdudha. Garuu haa ta'u malee har'a soba guddaa sobdeetu qabamtee jirti jechuudha. Yeroo kanatti soba keessaa bahuu hin dandeenye jechuudha. Baay'een keessanii haala kanaatiin wanti kun isin mudateera ta'uu mala. Akkasuma immoo jechuudha yeroo darbe obboleettii keenya abbee waa baay'ee akkuma kana abbee loofi jechuudha. Waan guddaa sobdeeti dhufte nurratti yaa Oromoo naa birmadha ettee turte sagalee ishee booda isiniin ageessisa jechuudha. Obboleettiin kun amma waan isheen jette madaamiin kiyyaa yeroo mana kana argitu si waliin galuun qaba mana kee daawwachuun qaba gibbiinsa baay'ee namatti tola. Kanaafuu yeroo ati galtu si waliin galeen daawwadha mana kee naan jette. Samiin na fudhatamoo dacheetu na liqimsaa waanan godhu wallaaleen tole jedhee jette obboleettiin kuni. Egaa komentii ishee jala jiru isheen Oromoo biraa furmaata argachuudha kan isheen uftee Oromootti iyyatte jechuudha. Garuu ijoolleen keenya immoo maal isaan jedhanii fuudhii galiitu fifidee galii jalaa badii jedha. Inni kaan immoo mootummaan narraa diigii jedha. Inni kaan immoo fudhuu galiitii qoraaniif bishaan waraabsifadhu jedha. Waa baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko namni jaallatee hin sobu giddiin nama sobsiisti sirii galibini. Jarri Arabootaa kun immoo jechuudha. Jarri Arabootaa kun wanta bareedaa tokko yeroo sarrateenyaa isaanii irratti arganii jechuudha. Dhugaa hin hinaafu utuma qabeenya akkasii qabanii utuma mana akkasii qabanii utuma maallaqa akkasii qabanii yoo sarrateenyaan isaanii kan maatii gaarii yookaan mana gaarii nan qaba jette yookaan bifuma mataa isaayyuu jechuudha rifeensuma dheeraa qabaatanii sheeppima bareedaa tokko yoo sarrateenyaan qabaatte dhugaa hin jaallatan jechuudha. Ilaalchi isaan nuuf qabanii akka nuti waa'ee bareedaa biyya keenya keessaa hin qabne namni bareedaan lafti bareedaan mukti bareedaan akka biyya keenya keessa hin jirre wayiiti isaanitti fakkaata jechuudha yeroo tilmaamanii. Ennaa hamma obboleettiin kun kanatti iyyata galchatteetti amma madaamii fuutee galteeti dhuguma akkuma jette fuutee galteeti Finfinnee geesse baddi ta'ee. Manuma sana baatee baddi ta'ee otoo galmisheen ga'in egaa isa kanaan hin beeku yeroo darbe jechuudha. Waa baay'eetu mudate hiriyyaa koo tokko maal goote beektu mucaa dubaraanan qaba jettee madaamiin isheetiin jechuudha. Mucaa dubaraanan qaba jettee madaamiin ishee yeroo isheen biyya galuuf jettu qamisii dubartii kan waggaa 5 jechuudha hin beektu. Beelloo kana caammaadha akkasuma jechuudha. Surree beelloo jalatti hidhatamu babbareedduu ishee jechuudha. Mucaa kee fuudhii galii jetteeti bimbitteef jechuudha. Inna intaloon toletteetuma fudhattee galtee amma immoo gaafa deebitee dhuftee jechuudha. Mee uffata ani ergee fi suuraa intala kee walitti kaastee kan qabdu na agarsiisi jettee. Wanta hiriyaa kana mudate jechuudha. Sinii gale miti isheen isa kennaa madaamii fudhattee galtee ijoollee firaa xixiqqoo kan ta'aniif laatte jechuudha. Sinii gale garuu gaafa isheen deebitee dhuftu
himee kennaan ani sii kenne mucaa keetti uffistee suura kaastee jirtaa natti agarsiisette Madaamiin ishee jechuudha erga deebitee dhufte. Mucaan waan rakkattu dhabdee waan gootu dhabdee jechuudha afaan abaqii ta'ee maal jettee sobdu beektu yeroon boolirraa bu'ee shaanxaa tokko hattuun na jalaa fudhattee anuu sitti himne malee daarri ati ilaalaattee fi qabeenyi ani fudhee galee na jalaa hatame hattuudhaan hin jedhee isaan ani na'ee isheenis deebitee naatee waan dubbattu wallaaltee akkasittiin Madaamii jala darbee yoo lakki anuu mucaan qabu jedhe inna sobdeedhaan jettee jaalala duraan naaf qabdu sana narraa hir'isti jedhee naaf sobee jette. Akkasuma immoo obboleettii keenya abbee loobii jechuudha yeroo darbee Madaamii ishee duukaa wal jaallatu baay'ee wal kabaju amma gaafa isheen gara biyyaa nan gala jettu lakkiin galiin asumatti gaa'ela godhadhu naan jette. Lammii biraa ta'ee Afrikaamatti heerumi naan jette. Amma anuu abbaa manaan qaba biyyarraa mucaan qaba biyyarraan jedhee jettee Madaamii jetti mee sagalee ishee waliin dhaggeeffanname. Aniin kee maalan jedharee lakki ani abbaa manaa asirraa hin barbaadu abbaa manaa biyyarraa nan qabaa ilmoollee nan qabaa jedhee itti hime jechuudha. Hin qabda nan qabaa galeetiin dubbisee dhufaan jedhe hayya tole jennaani isheen kee achumaanii zimmi jedheetaniini gaafanii gara biyyaa galee deebii abbaa manaa kee ergite argee dhufeen jedhe. Amma har'a maal jettiree akka tasaa waan ta'e tokko lakkoofsa abbaa ammas deebi'een amma kaabaqaan naga'e jeen amma galuu barbaade jechuudha. Deebi'ee hojjedhe ammas deebi'ee hojjetadhe kalas amma nan galaan jedhe gaafa nan galan jedhu lakkoofsa abbaa manaa kee dursiitii nuu kenni. Yoo ati galeen deebi'an jedheera ammas jechuudha. Ammas galee boqonnaa fu'a'ee nan deebi'a jedhee itti himeen jira. Kanaafuu lakkoofsa abbaa manaa kee nuu kenni naan jette niitiin. Na ani lakkoofsa abbaa manaa hin qabu. Wayii ilmoo hin qabu. Eessa abbaa koo irraa fideetti kenna. Amma lakkoofsa eenyutti kenna. Abbaan koo bilbila hin qabu. Ilmaan koo bilbila hin qabdu. Baadiyyaadha nuti nama baadiyyaati. Kanaaf amma bilbila anoo silaa singiliidha. Abbaa manaa naqaqqaba jechuudha. Soba adii sobeen jechuudha. Soba adii sobee abbaa manaa ton godhatiin ani ilmoo ton godhatiin abbaa manaa godhee ilmoo godhadheen jedhe. Ani badee sobni akkam namarraa fokkisa jiru. Waanan jedhu dhabee jechuun waanan jedhu dhabee maalan jedhare egaa koottaa gaa ammas soba lammataan soba sinii galee soba lammataa sobe jechuudha. Maal jettee sobdee jedhaaka. Amma immoo abbaa manaa kiyyaa waliin walitti buune waama xiqqoo tokko eengadda birrinaa ergi gaafa inni jiru hin ergu gaafa jiru inni immoo bilookii na go'eeraa amma bilbilli isaa inni bilook ta'e na ba'uu dideen jedhe. Wallaahi يويلي أنا ما أقول لك أول أنا بتزوجك هنا أنا ما علمتك في زواج كويس مرة أنا جتك أنا دورة ستي همين توي أبا منا غاري سيف كده سينين جنة أنا دورة نانجت يسمو نتي تكاهرم ناس على ما يرموني إب يعني شيء ميدا قاني دانجت أما مويتود مالي فينجر إبتو Eessaan fidareera abbaa manaa hon qabu yaani lakkoofsa eenyutti kennare yoon galee ishee ookachuu barbaadaan maaliif ishee ookachuu barbaaddaa jedha. Isaanii hamma nuti fayyaa qabaannee hamma nuti qaamni keenya fayyaa ta'e hojjenne isaan gammachiisuu dandeenyutti gaafa ati xinnoo ishee garaana ciniina jetteyyuu aara galfadhume. Nama ta'i gadi ciisime siiniin jedhan boqadhume siiniin jedhan maaliif jennaani isaan amma ati fayyaa qabdu bichatti si jaallatu. Darbee immoo asitti gaa'ila dhaabbadhu shakaalaa mata'ii hafisiin jedhu bara. Dhugaa rabbiin numa nagarrame kiristoosiin numa nagarrame sanuu maal jetti beektu? Afii aamila yeeni Itoophii yookiin immoo Afrikaa fi Suudaanii naan jette assoot semsem anti naan jette bara. Gurraacha akkuma keessaniitu jira. Dambadi qaamaalu.
Amma yoo nuti isaanii warra adiitti yoo heerumne waan isaan qaanessinudha amma mee faradaame isin himtummaa isaan qaanessin ammoo maaliif isheen Itoophiyaa yookiin immoo Sudaanitti maaliif Araban jenne ani nagarrame isuma kanarratti na dinqii nagarrame na dhiisuu didee maaliif? Wayyoo dhugaa maqaan kolfa jechuudha. Amma mudannoo isin yoona kanaa olii qabdu. Isin immoo jechaadha yoona kanaa olii qabdu. Mee mudannoo keessan dhugumaan wanta akkasii sobdanii kan rakkoo isinitti ta'e sobdanii kan keessaa ba'uu dadhabdanii qabdu mee komentii jalatti nuuf qoodaa isiniin jennaa hordoftoota keenya jaallatamuuf kabajamoo. Dhugaa dubbachuu fi sobni cubbuudha. Sinee galee mitiiree sobuun cubbuudha akka amantii kamiittiyuu garuu rakkoo fi sodaarraa kan ka'e har'a madaamii duratti waa baay'ee sobuu jechuudha. Anumaan qabateeyyuu jechuudha. Ani egaa soba guddaas akkas nama qaanessu kan otoo sobne waa xiqqoo sobeen beeka. Sobeen beeka jechuudha. Sinee galee miti. Edna kanaafiyyu amma anis sobne yoo jettan soba yooma akkuma tasaa ta'e mana keessallee walitti bu'uun tokko jiraate waanuma tokko ta'e nama sobdanii beektu. Haala malee inni gurguddaan akkasii kuni nama dhiba jechuudha sinii galee miti. Edna mudannoo keessan asumaan yaadadhaa. Isiniin jechuu maafidha isin bohaarsuu dhufne obboleetti keenya abbee immoo wanna qofalchiiste jechuudha. Turtii na waliin gootanii fi galatooma akkasuma immoo jechuudha. Keekii kanallee koottaa nyaadhaa. Koottaa nyaadhaa. Isinii waa eebbifamuu nuun jedhaan isiniin jedhaa nagaan naa tura. Viidiyoo kana gadhumaatti daawwachuu keessaniif galatooma. Laayik godhaa akkasuma immoo mudaa qabdanii komentii jalatti illee nuuf qoodaadha.